Magaalaa Adaamaatti kan hojjetame manneen jireenyaa waliin yaandoodee bu'aa cichoominaan hojjechuutii jedhan sadarkaa pirezidaantii taanaatti qindeessaan kilaastara misooma magaalotaa Oromiyaa obbo Masfin Malaaku. Magaalattiitti marsaa lammaffaatiin eebbi piroojektota gurguddoo raawwatameera. Sagantichaan piroojektonni gurguddoon lama kan eebbifaman yoo ta'u daandii aspaaltii kutaa magaalaa Boolee aanaa Goorootti hojjetame kan kiiloomeetira 2.9 dheeratuun eegalame. Aspaaltiin kun bajata magaalattii qarshii miliyoona 600 dhaabbata ijaarsa waliigalaa Anwaar Sa'idiin ijaarame. Piroojeektiin lammaffaa immoo qe'ee manneen jireenyaa waliinii Andoodeeti. Bilookiiwwan 27 jalatti manneen jireenyaa 810 kan hammate qe'een kun baasii qarshii biliyoona 2.9 dhaabbata misooma magaalattii Investment Group Adaamaatiin hojjetame. Ijaarsi qe'ee kana yeroo gabaabaa ji'oota 4 qofa keessatti raawwatamuun humna jiru cuunfuun yoo hojjetame ni danda'amaan kan itti mirkanaa'edha jedhan kantiibaan magaalaa Adaamaa obbo Ayiluu Jaldee. Qe'een Andoodee adeemsota hedduu keessa darbee jira. Humna keessotiin kan hojjetame dhaabbanni Adaamaa Investment Group humna keessotiin kan hojjetame kontiraaktaroota hedduu waliin hojjechuu kan keessatti shaakalame yaadamnee dha'amuu kan keessatti dhugoome ogummaan ogeeyyii keenyaa caalmadhaan as keessatti kan qorameef danda'amummaa yeroo gabaabaa keessatti hojii guddaa hojjechuun akka danda'amu ogeeyyiin keenyas ogummaan isaanii itti midhagee fi gorsummaadhaan as keessatti hirmaate. Magaalattiitti rakkoo mana jireenyaa furuuf hawaasaa fi abbootii qabeenyaa hirmaachisuu misooma manneeniin qopheessuu fi riil isteetiin raawwachuuf hojiitti seenamuu kaasan. Hojii kana milkeessuuf dhiyeessii mana jireenyaa salphisuuf yaallu lafa mana jireenyaa waldaadhaan lafa qopheessuudhaan uummanni qusatee ofiif akka ijaarratu taasisuudha. Isaafis waggoottan darban lafa hedduu jiraattota magaalaatiif caasaa keenya sarkaan jiraniif qaamolee nageenyaa dabalatee barsiisota dabalatee guutuun lafa akka argatanii fi qusatanii ijaarrachuu akka danda'an yaalii gochaa turree jirra. Karoorri keenya ittaanus hojii kana bal'ifnee kan itti deemnu ta'a. Tooftaan inni sadaffaan fi murteessaan riil isteetii babal'isuudha. Abbootiin qabeenyaa gama kanaan bobba'uu yoo danda'an haala mijeessu akka magaalattis dhaabbata misoomatiin abbootiin namoota galii fooyyee qaban lafa babal'aa argatanii mana jireenyaa ijaarrachuu akka danda'an dhiyeessuudhaaf haala kanaan karoorfannee hojjechaa jirrudha. Saganticha irratti kan argaman sadarkaa pirezidaantii taanaatti qindeessaan kilaastara misooma magaalotaa Oromiyaa obbo Masfin Malaakuu ijaarsi piroojeektichaa cichoominii fi kutannoon hojjechuun qabatamaan kan itti agarsiifamedha jedhan. Piroojeektiin har'a eebbisiisne magaalaa Adaamaa keessatti hojjettoota kaan irraa kan adda godhu qe'ee kana baatii 4 qofa keessatti kan hojjetamee xumuramuu danda'an. Hooggansi keenya xiiqiitiin hoogganee jennaan kutatee jennaan akkuma guyyaa irraa cichoominaan hojjetee jennaan maal hojjechuu akka danda'u waggaa tokko akka waggaa 5 itti fayyadamuu akka danda'u waggaa 5 akka waggaa 25 itti fayyadamuu akka danda'u yaadama jenne badhaadhina jenne sana fiduu akka danda'u argamsiisee jira. Yaadama idaamuutiin bu'aalee galmaa'an cimsaa tarsiimoo magaalomsuu hojiitti kun itti fufaas eeran. Fedhiin mootummaa keenya magaalaa irratti qabu kaayyoon guguddaa 3. Tokkoffaan kanaan dura magaalaa Oromoo irratti ijaarame tun ta'in magaalaa Oromoodhaaf ijaaru. Magaalaa haaraa ijaaru. Lammaffaan kaayyoon isaa magaalota kanaan dura turan magaalota waliin ta'anii guddachuu danda'an magaalota haaraa riistructure gochuu magaalaa riiform gochuu akkuma magaalaa Adaamaa magaalaa Bishooftuu magaalaa Maayaa magaalota kaan goone jechuudha. Inni sadaffaa baadiyyaa keenya magaalomsuudha. Qaamolee hawaasaa keessaa kanneen dubbifne yaada kennaniin manni akka rakkanne bilisaan sammuu gaariitiin misooma gaariitti akka ba'u mana haaraa kanatti mana kana fakkaatu kanatti galee hojjetu jechuunsa kabajamoo kaantibaa keenyallee baay'een kabaja guddaa isaa qabachaadha. Baay'eetti gammanneerra baay'eetti boonneerra. Manni akkanaa kun immoo dalagamee uummataaf kennamuun isaa yeroo gabaabaa keessatti battalumatti ji'a 3 keessatti almost ji'a 4 keessatti dhumatee akkanatti qophaa'uun isaa waan guddaadha. Especially kantiibaan magaalaa Adaamaa halkaniif guyyaa hordofaa
kana as ga'uu isaanii baay'ee galatoomu jechuu barbaada.